Attam jirtu dhaggeeffatoota dhaguma keessanii har'a walaloo tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Walaloo kana dhaggeeffachuu keessaniin dura garuu walaloon kun maalirratti akka inni hundaa'een isinitti hima. Faarsuu Oromoon buddeeniif faarsu keessaa toorri tokko yaa buddeen dhirsa dhiiraa isa jedhu ta'uu isaa ni yaadattu. Ulfinni buddeeniif qabnu hammam guddaa akka ta'e hima walaloon kun, faarsuun kun. Asmaaronni keenyas yeroo buddeeniif weeddisanii badhaasaa calqanii kan buddeen ajjeesee madaasaan arganii jedhu. Abbaa hubateef weedduun asmaarotaa kun hiika sadan tokko of keessaa qaba. Inni tokko waa'ee isa buddeen dhabee beelaan du'uu ta'uu isaati. Inni lammaffaa waa'ee isa arguttaree wuchiroon buddeenaa yookaan obeesitii jechaadha. Daangaa dhabaa jaalala buddeeniif qabu galaafateenii ta'uu isaati. Inni sadaffaa fi inni cimaan akkasumas immoo dubbii keenya har'aa wajjin kan hidhata qabu akkaataa buddeenni argame sun itti argame irratti xiyyeeffata. Buddeen argame sun heeraaf seera safuu fi maal naan jedhuu boraafateetu argame moo abbichi buddeeniif jedhee jiraa du'ee buddeeniif jedhee eenyummaa isaa ajjeese laataa gaaffii jedhu calaqqisa. Malaa fi tooftaa itti buddeen argatan biyyi hundumtuu akka aadaa fi heera isaatti qabaachuun isaa mirkana. Warri Chaayinaas keessumaa warri harka qalleeyyiin utuu biyyattiin bakka har'a jirtu kana hin gahiniin dura tooftaa fi mala uggumsiisaa qabu turan. Dhimma kana qorattoonni muraasii qoratanii galmeessaniiru. Galmeen isaanii kun keessumaa hiyyeeyyiin biyya Chaayinaa mootiif bulanii Masaraa mootii keessatti ashkarii ta'uun aangoo cimaa fi buddeen furdaa argachuuf miidhaa suukanneessaan isaan eenyummaa isaaniirraan gahan maal akka fakkaatu galmeessaniiru. Walaloon koo kun galmee isaanii kanarratti hundaa'a. Dhimma kanarratti barreeffamoonni adda addaa waan jiranii fi fedha isaa qabaattan sakatta'uu dandeessu. Kan koo kaayyoon seenaa uggumsiisaa kana akkanatti dhaga'ametti isiniin gahuudha. Akkuma walaloo koosa du'a gurraachaa moggaafame sanaa ta'uu isaati. Kanaafuu walaloon seenaa boraafate kun haa gabaabbatu malee gara fuulduraatti dheeressuun cululuqsuun yookaan barbaachisaa yoo ta'e shaakatteessuun akkuma jirutti ta'e ammaaf isa dhiyaate kanaa lafan buutu lafeerra buuti jechaa naa caqasaa. Ilaa kunooti. Miti-Dhiirota Masaraa Chaayinaa. Biyyeen biyya Chaayinaa sammuu ishee cuunfitee taatessitee meeshaa hedduu hortee koompaasiif baaruudaa addunyaa badhaaste. Haarriif waraqataa seesmoogiraafiif shaayii marqaa rirma baallee gojjolaa foon bofaa affeelliif akaayii munyuuqaa lafarraa isa kam affeellee isa kam waxallaa raammoo bishaan keessaa yoo maal goonee nyaanne ittiin lama bullaa hedduu gumaachani waan ittiin ajjeesan agabuu fi beela. Beekoo Mariyaagessa Konfiishesii fi Sunzuu Zhuangzi Meenshius akkasumas Laozuu eeyyee seenaa isaanii keessa hooda baay'ee qabu. Garuu hunda caalaa kan nama ajaa'ibu homaa hin balfani hunda warakkabu beela mo'achuudhaaf daangaa safuu darbu. Dubbii ajaa'ibaa dubbii akka hoodaa suukanneessaa qalbii adoochaa gudeedaa dubbii rifaasisaan suukanneessaan sammuu dirqii tokko malee fedhuma isaaniitiin dhiirummaa sarbamu. Homaallee ya'anii haamilee isaanii hin cabu. Wantoof mursiisanii riqaangoottiin yaabu. Kunoo akka kanaan dhiirri Chaayinaa durii
qaalluun ittaa himuu cinaan kee gurgurii dhiirummaa isaa kennee xu'aashummaa filata ulfinaaf maqaasaa bar darbatee gata eenyummaaf maqaaksaan buddeen jijjiirrata cinaan gurguratee aangoottiin bitata qee mootii chaayinaa miti-dhiirotaan guuta. Tarkaanfiinsaa kunii maaliif akka ta'ee sababa tarreessa raashinaalee kennuuf waan hedduu odeessa dhiirummaan maal godhaa harma mootiin hodhaa dhiirummaan maal bu'aa garbicha manamaa ta'ee nyaadhee du'aa wantoo harreef dhiise harree abbaa gaangoo anaaf buddeen kennaa buddeen furdaaf aangoo cinaan boolla halixuu wantoo dabalatu dhiirummaan geeraran silaas maal argatu dhiirummaan maal bu'aa barraa baasaa nyaatu raashinaalee kanaan xu'aashummaa filatu. Dhugaadha ija mootii duratti isaantu amanama icciitiin masaraa isaanitti himama aangoo fi qabeenyaan irkoo jabeeffatu qaalluu amantaa budhaan hariiroo tolchatu siyaasa biyyattii harkatti galchatu isaan harka jira aangoo waa hundumtu mootii sana waliin eenyu akka dubbatu isaani kan murteessu gurra mootii sanatti eenyu akka asaasu isaantu liccisa isaantu ittisa isaantu gadi baasa isaantu shira xaxa isaantu miriixa isaantu firiinxiixa mootii arguuf jecha abbaan haa wareegu yookaan haa shimiluu yookaanis haa munaagu fedhe haa dheekkamu yookiinis haa faguu xu'aashiin jedhe malee eenyumtuu mootiin argu yoo muraasaa malee bar amanamoodha xu'aashon hundumtuu akkas ta'uu isaanii mootiin akka hubatu waan baay'ee hojjetu fakkeenyaaf yeroonni qufa'u yeroonni hakkifatu lafatti akkan tufneef barruutti qabatu amanamaan kun giiftiis isatti eega eessaa ciisee rafaa eessaa taa'ee muga yandoo gad haa naquu bubbeen haa bubbisuu dukkanaan adeemaan kan gufuu buqqisu jarjaraan ganamaa kan fixeensa buusu bifaan booji'amaan kan jaalalli fiigsu inni yaada isaatiin giiftii faasoo qolu wayyaa irraa quncisu ofumaa dhamaa namicha akka lootuu giiftiitti qaxxisu ofii maayin baasneen kaanitti hinaaffisu eessaa fucha kennaaf kottoonfatee eegaa barija isaan libsu abdiyaa kutatu inni giiftii gaadu fedhe dubbachaa deemu yookaan ciisee aadu miti dhiiraadhaa jiru giiftiin sanyoon qabdu halkan ta'e guyyaa isaa achi jiru dhiirrachiin hin ba'u bariin qaxxaamuru eeyyeeni dafqa malee nyaatu yeroonni kan dafqu riqaangoo gubbaa ol siquu gasiqu hinaaffaa fi shakka ceephoo fi walqeequu walirratti shiruu yaadaa wal miliquu garuu hunda caalaa cooma bangal gochaa daadhii waynii abbuuqu haa ta'uyyuu malee karaa sakaan immoo qooda jiruu isaanii fi hedduu amanamoo mootichaa fi mooteefis hedduu mararamoo jireenya rifaasisaa haalota hedduu hamoo kana hunda nuffanii baduu yaalan immoo kan isaaniin eeguu adabbii ciccimoo eeyyeeni qooda hiree isaaniif bu'aa guddaa argatu salphinaan maranii buddeen furdaa nyaatu eenyummaa gatanii aangoottas ol ba'u dhiiraaf dhalaa gidduu ginni fararra'u haa ta'uyyuu malee namni isaan tuffata argaa isaanii jibba sabni isaan baqata firri isaan muufata ni balaaleffata yaa miti dhiiraa masaraa yaa albaadhessa abbaa garaa jedhee itti geerara.
Egaa kunoo dura akkasii har'a garuu hin jiru. Hunduun jijjiirama bara dhufee taru. Miti-dhiirummaa sanaa har'a dhiisaniiru. Hiyyeessi Chaayinaa tokko buddeen furdaaf jedhee eenyummaa hin jijjiiru. Aangoo argachuuf jecha ofin xu'aashessu dhiirummaan gurguru. Zalaalamaa Birraa Tasfaa, Helsinkii, Fiinlaand.